Wadin bisti guys itu mana mereka butuh bicara jera. Ya campuran sih. Umannya itu lagi? Umannya salat aja. Atau salat tuh? Ini salat dulu kan ini. Agak jadi salat tuh kok nyade kayak. Dua jadi cahaya itu salat sendiri. Dia bisa salat aja. Dia wajib salat kayak jami. Ini dua indah kepada. Dua sini tidak ada. Nah, yang salat tidak pilih kayak salat tidak kepada intinya. Tuh di sini tidak dapat yo turannya dan kayak sumber satu. Dia. ما زين جدا اللي تبني بمصروفها ما بربع شنطة كنتر اللي بتيجي ده بيقول مصروفها ايه ورجع بيتك انا ويا فري بر ويا فري ريا كسكت سنو ويا لا في تم مصر كبر لك زيتا كبر لك تاتي فري هذا سكت سن بيتا ترى قد انا وي مردودي كي رمتي سندي سيتي انا دودي كي رمتو ندبنا تي نياتا منو ياتا akasi sorry atuman to sidar ke tak bit wa barba de gure ke honda aku maga utro honda bita aku maga utro tu apa kalau sen putna tu ayye si bitanji kami jati ayye amu da bit kita ti ayye sorry nende ma ko
Suni balagee namaati dhageette kalee saboon dheengadda maaluma godha jedhee yaade beeyta ashina kana ima bita waan nam 30 moo 40 ta'u bitee oluma guura beeyta hunda sila adduma nyaatamu namaaf bita jedhee yaade beeyta illoonu adaa inni jaartiin isaa qaba beeyte maal jechuu keessa dhalaa biraa adaa qaba beeyta akkasitti kalees akkanuma biruma ga'e akkanumatti margi akkamti dhalaa biraa qaba mucaan sun jaartii biraa dhoyfatee qaba namni hin beeyni moo ijatti yatara lamaaniin arge kalee galgala mucaan sun nama akkasiiti miti ani yeroo baay'ee isa bira dhaqee isiniin isa biraa nyaadha ani jaartii takkatti isaa malee ta biraan agarre biratti inni nama akkasiiti miti anis bari guyyaa takka tokko manuma isaa dhufaami ani manuma san hin beeka malee mana kan inumaan beeku beeyta jaartii dhoysaa qaba anuuyyuu kaleessuma ijaan arge masruufa biteetiin isaa geessu bar raashin jechuu keeti ayyee ijuma kiyya kanaan argee bar yaa bootaa hin maasitaa inni mucaan sun nama akkasiitii miti bar narraan faamtuusa argitee daaretti ijuma kiyya kanaa lamaaniin argee akkana taanaan mucaan baalagee argitee ana qofatu isa arge nama tokkotti ni minati nama akka miree nama akkanaa san seene tole ni mo'ayya Namban adaan moqofaa fi moqofaa miskiinni dachii tanarra jiddeem. Maaltu maal ta'e? Meedhiisi maaltu maal ta'e jecha namni akkanaa miskiinni duniyaa kanarra nuumamne maayyuu hin jiru hin argamu. Akkam naan galle. Mucaa saahiba kiyyaa Sa'idiin hin beeytame. Sa'idiin. Mucaa qaalii san hin beeytame. Na dhoysee jaartii biraa qabamee na dhise. Natti nimne nama biraattu na hime ciitiidha dubbiin. Ana qofa addunyaa kanarra feetu atillee ni feeteello. Ni fedhee osoo hin ta'in anatu miskiina uummanni badaadha. Dhoyfatee dubartii lama sadii dhoksaadhaan qaqqabu. Atis dhoyfatteeti akka namni sin beeynetti akkasii yaaddeere. Akkamitti waan akkanaa fedhan miskiina jechuun kiyya baraan waan hin feeneef si hime bar. Ani hin fedhuudha. Waan miskiinonni sin jedheef ani hin fedhu waan akkanaatu tasuma hin fedhu. Ati dhageetta maraafuu dubbiin tun icciitiidha. Jaartiin isaa akka hin dhageenye. Itti ni minkaat. Maaltu naan geemu. Dubartii waan qabattu ammoo tasa dagattee si harkaa baate. An jaartii tanteena beeytaami an miskiinaan nama nagee. Sibeeka kaanillee jaartii xiyyaa taanaan waa sin dhoyfadhu ba. Keessattuu na beeytaami akkaanan ramadaana keessa iccitii qabadhu qaceellatti naannaa keessa wanta kan dubbadhu an na beeytaami naa. Tanuu amma natti himte tanaa sila xiqqisho turtee na gaafatte hin yaadadhu maal naa hintee maaliin nyaadhee maaliin dhugee hin beeku bakkanii kana eegaa. Kanaaf si jaaladha bara. Jaartii xiyya bara si Arra waan ajaa'ibaa kanaan harkaa sii qaba. Maaltu maalte? Way jaarsa kan keetii obboleessa keetii. Kumi? Sa'idoo. Jaarsa kiyya. Way carraaqee. Maaltu maalte mee gara dubbii kutii amma dhiisii kana? Sa'id raashina bitee kaan bitee hedduu bita inni. Ati qixxee si bira buusee qixxee ganda biroo geessaa bar wayii goga. Ganda biroo maal gochuuf? Jaartii biraa achi qaban anjaanka. Astaghfirullah waan ramadaana waan akkana seenaa ta'e bosoo mana qabdu maal taate? Amboo baraan waan namni natti himee sitti himeeti geelatii taatee kami dho'isaadhaan namni nama biroo sirra fuudha inni. Lakki isa waan akkanaan godhu sanuu ramadaana waan akkana kana haasa'e ingilizii manni bee dubbannaa. Dubbaan kijibaan haasa'u jiraare mutaakidatti nama ijaan harkeetu naa himee bara. Kijibaa miti wanni kun dhugaadha. Dhugaa dubbatu jirta moo? Kijiba isaansii furree ramadaana kijibni yoo jirti dhugaa malee. Mee amma jaartii akkamii fuudhe jedhan mee maal ta'e jedhan Sa'id mee dhugaa amma seerannatti hime. Wannummaan isaa sun wannummaan ati haasa'u jirtu naa galuutti deebara. Sa'id si dho'isee jaartii gara biraatti fuudhee qallabu jiraa jaan. Siyaa galtu aannan jaanii hanqasa naqanii siin galtu. Akkasii dubbiin? Ati eessaa dhageette? Ani nama dhugaa seeraan amanuu natti hime nama akkanatti ijaan harkee natti hime. Sanuu nama wal fuudhu isaanii ijaan harkee hojii jiraachuu isaanii quba qabuun naa hime. Ati waan natti himteef maraafuu galatan suuta adda baafadha amma. Boosa'id akka nama nagaatti numaatu gajjettee taasisaati. Akkamiin ramadaana jaartii biraa
biraa fuutee eessaa fuudh jaartii yaa kuuta takka takkaan dhagaa jira laalkatti fuudatiin jaartii ramadaana kanaan masruufa bittee kaan goote isii qallabu jirti akka yoo harkana dalaga ramadaana iccitii waan dhageette eessaa na dhageette eessaa na dhageetta bakka dhagaan fuudha dhagaan waan jirtu guutuu dhageette jaartiiti tasgabba dhageette maal tasgabbaa jaartii fuudatti oduu gandarraa fuutetiin atatatatatin jedhin yeroo ramadaan saruu yeroo ati ramadaana maaliif fuudhatu ramadaana maaliif haraam dalage yeroo saruu leelata hirkatu haamila dhageetta tasgabbaa tasgabbaa iloli maaliif tasgabbaasii masruufa bittee gisee asitti lukkuu bittee lukkuu bittee gisee re'ee fiddee isillee re'ee fiddee qalteefi inuma ati nama guddaa akkamitti salphan akkamitti waan akkana godhe sanuun aristee jaartii ramadaana rabbiitiin achitti qallamta ana jaartii qallaba alakki ana sirriitti jaartii biraa fuudhemu jaartii biraa fuudhee takka takka achitti guutuu dhagee waan na dheessuu kanatti dubbii xalleeffatan neeteef jirtu maal sirraa dhabee jaartii biraa fuudh waan namni qabu siraatu ni qabdaati waan ati dhabdistu beeka waan dhabdee fuuti waan beddela dhabdeelatti hin deemu fuuti dhoisaan fuuta kaamila na dhageetta akkasii miti dhaaquu dubbii na beeka hin beeka idaa wajjin waan mari'attanii kan ittiin lachiftan akkamiin beektati isin lachuu rakkoo qabdan jechuu kaayoo akkas taate akkasii miti ciitii ana beeka ciitii waan hundaan beeka iccitii maal beet ati illee si gargaaruu deemta asis jaartii qabachuu deemta uummanni maal ta'e jedha naadhaa isitti ni deemta maal taatan dhasii beti na dhageessitti maal ciitii waan an qabu ciitii waan an beeku akkuma jettu meeshaa bibbitu san garuu bita garuu jaartii biroo qabu namni biroo sitti kijibaan olii gadi fuuteen ofiin jaartii biroo wayiitu qabu miskiina ijoollee yatiimaa fi dadhabdoota warra dhukkuba sodaatee manatti galeen nama gurguddaa jaartiif jaartaa sadaqaa kennaa. Maak jibbe isa gargaaruuf eessatti beektati waan ani beekne sitti beekana. Hin beekanii. Akkamiin agarte eessatti agarte. Laalaan akka itti arge akkuma jettu meeshaan gisee bitu lama bita kaan eessa godhe jedhee jala deemee ilaale qixxee as fida qixxee fuudhee kutaani eessa geesse jedhee dhokfadhee jala deemee ilaale yoo laalu ijoollee miskiinatii fi yatiimmanii fi warra dhukkuba sodaatee manatti galee geesse. Egaa dubbiin akkasii yaa dhiifama barnatu iyyuu oduu nama jalaa fudhatanii akkatti fuudhee maaliin as jiran yaa dhiifama sagaa. Anka jedhu ati maal gochuu mistira kiyya jala deemtee laata? Jala dhiis.